Akkam Maal jechuun dhaaboo nagaa keessaan barreessee ibsa shaanarra marxoo uffatee akkas godhu jira jaan sammuu diyaaboo fiigeetiin dhufee silaale gisee silaale waan akka hin jiru ayi nagee ajee baay'ee si yaachisee miti. ayi gaa sila Ebaloo maaltu maal ta'e guys? Wallahi big darbi. alhamdulillah rabbil alamin ambari miira kiisiinti galabbaxamtee seebar dhagee ati galabbaxamnaa miidiyaa irraan hin bada katakkaan laa nafxanyaan oromoo waliin arrabsu nan bachiisin ati laa martoon ta'e akka malee taanaan allaayii fi diyaaktivee godhadheen torbaan meeqaaf bada ani jira Akkam ree. Abaasan marxoo uffatuu hin beekne uffatee waliin rakkatee marxoo warra uffatuu beekutti inni ibsinu ijoollee gammoojjii ta'uu kennan beektoon. ani dubbadhee jira bikka gammoojjummaan jirtu laal namni miira keessa seena jaan Afarsoo jeetanii marxoo guyyaa san itti eessaa fuudhee akka uffatee fuudhee ofii fidate sanii uffatee malee. Loori gammoojjii marxoo uffannee katamaa keessa deemaa altaadha. Wallaahi Laziim an guyyaa tokko guutuu katamaa kana keessa deemaa ni oolu godhadhee. Nagaa. giiftii wallaahi rabbi sadanaan shuggutii laa nama gudguddaa hayyoota gudguddaa munii beekala akkan salphannee please Maal ture sarbiis? Maal wantalana waan sarbiis hin jiru nagaa qabnan wallaahi Laziim. Maal akka halluu kolbaasee taa'u takka nagarree? giiftii bareedduu keessa dhufte argaa kana jirta mikhee akkas deemottu Amma marxoo uffachuu baay'ee seete seete. guys Maal nu seete intala? maal noonoo jettan guys maal noonoo hayi qabi rabbi sadanuu please Mira takka. maqaan kiyya sanuu akkumatti sukaraa si caala maqaa kiyyaa dubbata please akka amma goote hin ta'in Mira naqee mirru hin naqee. way garaa koo yaa rabbi Waan nama ajaa'ibu. Ispoortii biroo haa ta'u hojjeta se'amee taa'u man koo firani qabdaa by the way akka qabu. jechuun barbaada adabbii boru liverpoolii fi arsenaantu jira beekta Injira hin beekamaan beeku. yaa waan wal qabsiisne anaafsi wal qabsiisne uummanni akka dhagoo fi boru Ati Baarsaa fi Arsenaal lakka qabsiisnee waan dhagatte. baarsaa fi Baarsaa fi Riyaal. ani ilaalle san ilaalle ani har'a bikka biraan Ani waan tokko qabsiise gindi laaluu qabu. no laaluu qaba osoo hin ilaalin akkamittiin maallaqa nyaadamaan miira isaa hubachuun qaba amma boru an arsenaa waan arsenaa tiima kiyya waan ta'eef ati baarsaa deeggartaa miti sorry liverpool deeggarta miti An deeggaraa siitiiti garuu Liverpool akka injifatu yookiin akka jarrachaa baatu barbaada.
ati amma acha itti qabsiistamoo maal itti qabsiista? Liverpool tunjifatu. Injifata. Ani immoo Arsenal ni injifatti because meedaa keenya irratti ilaala. Silaa meedaa Liverpool irratti maybe xiqqishoon sagaalsa meedaan isaanii kabbaadii waan ta'eef ni moona qarshii meeqa qabsiista? Meedaan kan Liverpool. Ani maallaqaan qabsiisuu barbaada. Money okay? Meedaan kan Liverpool ba? Wallahi je. Leenca tokko tokko guys. Meedaan kan Liverpool immoo? Leenca tokko tokko waliin jedhu. Meedaan keenya lakki. Leenca tokko tokko kaayisanaata wayyee meedaan keessanii rakkoon hin jiru. Meedaan guys. No. Mooraaba. Leenca ol qabsiisne naaf. Meedaan. Guyyaa burii. Arsenal miti eega Arsenal boo. Ayyee ishee Arsenaliti. Meedaan keenya lakki Liverpool miti. Ishee eega Arsenal ta'e meedaan kan Arsenal ta'e leenca tokko tokko. Leenca. An Arsenal leenca miti mana ni qabsiisa wallahi gaafan an Arsenal qabsiisa asla moomteen beeku. Sore buti ya mana keessa gasbaasu marma bije leenca umicha. Atiyo. Leenca sigar reali. Ya khalas dhageessa. Waraaba nuufa guyyaa burii. Leenca. Maaliif sila hardhayyuu Baarsaanii ni jifatee isir Real naan jettee na waakkattee jechuudha. Si waa kannee osoo hin ilaaliin ilaaluuf hin kee kaaffeetti jechuudha. Yoo qabsiise dirqama ilaaluun qabu kubbaa sana. Dhagee dammoo hin qabsiise hin ilaaluun siin jee hin qabsiise sitti ol fakkaatti. Dhageeffadhaa guys. Deengadda City fi Arsenal ture wal qabsiisnee ture garuu akka tasaa cabaan ture jechuudha. Naamana ni nyaadha. Meedaan keenya waan ta'eef. Akka kubbaa akka isinitti taphannetti akka girgiddaa isin goonetti girgiddaa itti goonetti qaxaqaxna jechuudha. City Liverpool jajjabu. Thank you bro. Abaa miti kun banne maayini kun. Namni kubbaa ilaaluu beeku bari Arsenal deeggaraa bara. Jaartiin naalaa miidhamtee gaa'e. Amata 8 keessa deengadda City deeggartaa. Namni kubbaa ilaaluu beeku Arsenal deeggara. Arsenal. Ay silili afur na kana silili afur. Akkana godha warra nama Arsenal deeggaru coggarraa fayyaa qabu akkana godha tikuno. Silili afur qabdan balleessi osoo as koyinu ililli dara dabre. Ililli miti yeroo wanni jiru ambiraa jira. No ililli dabo. Ililli miti warra waan wayii qaba. Riyad jirta. Akkas warri Arsenal okay waliin taana lakkoofsa tokko dhimma keenya ammarraa eegala jechuudha. Mee ambar waan na ajaa'iba warra Arsenal kana irraa jiru. Ana amma jecha takka gammaan dubban. Garuu isin jecha kan dubban. Ammarraa guys Arsenal carraa gaarii. Wayne garuu ati banna rabbummaan gara Arsenal si godhe. Ana bakka yaa jitu duri ilaala jechuutti ni barreessu ilaalu hedduun jaalladha. Arsenal yaallee bunni boo'ee bargaafa akka maleetti dadhabnee fa'aa mo'achuudhaaf. Achaa fa'aa deengadda amma achaa ba'uun qabnu ture City jedhamtu sun warra amma City keessatti beekaman jechuudha. Kilabii xiqqaa amma xiqqishoo dhamee amma yaa Arsenal Riyad warra Arsenal Liverpool as jalatti hin barreeffamu. Ini kok anak asal في مانشستر